Sirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu keenya yeroo ammaan tanaatiif isin dhiyeessinu qabanneeti jira. Hanga xumuricha qophichaatti nu faana turtii taasisaa isin jenna. Godina Baaleetii fi gara godina Booranaatti lolli guyyaa har'aan tanaa liyyuu haayilii naannoo Somaaleetiin eegalame akkuma itti fufeetti jira. Guyyaa har'aan tanaa asirii irraa eegaluudhaan lolli kan hanga yeroo makriibaatti walitti turan kan lolamaadhaa jiru ta'us oduun maddeen gara sanirraa nu geenye mul'isa. Lola sanirrattis humnoonni naannoo Somaaleedhaa liyyuu haayiliidhaan kan eegalanii jiran daangaa lafa Oromiyaadhaa cabsanii seenuudhaan humnaan taatee hin taane hojjechaa kaaniif isaan jiran himan. Garuutu immoo loltoonni achirrattis argamanii humnoota san keessa irrattis immoo hawaasa isaaniitiif akkasumas lafa Oromoodhaa kan barbaadaadhaa fi jiran lafti Oromoodhaa lafa teenya jechuun kan itti deemaa jiran dhiyeenya kanaas akkuma magaalaa Mi'eessoo aanaa Gooroo Guutuutti abbootii lafa irratti ajjeesaa turan godina Baalee fi gara godina Booranaatti lolli hammaatee itti fufeeti jira. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Somaalee dhiyeenya kanaatiif godinaalee fi magaalaa fi aanaa akkasumas kan hundeessee ture. Sababa hundeeffama kanaatirraa kan ka'een namoonni hedduun ergaaniif isa ture dhaabbachuudhaan didaadaa kan turan. Guyyaa har'aan tanaa immoo lolli isaan eegalanii jiran naannoo Oromiyaadhaatti irratti lola banuun isaanii dhagahameeti jira. Haaluma kanaan lolli isaan guyyaa har'aan tanaa bananiinis tarkaanfii cimaa humnoonni liyyuu haayiliin naannoo Oromiyaattis tarkaanfii fudhachuudhaan ofirraa kaaniif qolatan dhagahaniiti jiran. Duuba deebi'anii ergaanii turaniif booda immoo humnoonni kun dhiyeenya kanaafis kan namoota hedduu dirree irratti ajjeesaa turan tarkaanfii hamaa isaan uummata Oromoo irratti fudhachuudhaaf yaalaa jiran maraafuu itti gaafatamummaa kan qabu mootummaan naannoo Somaalee Mustafaa Muhammad Umar warroonni isaan durfaman marittiinuu akkaan gara naannoo keenyaatti deemanii tarkaanfii fudhataniif beeksisaniiti turan. Magaalaa Moyyaaleedhaa irratti ergaaniif isaanii wal dhabdeen uumamee tureefis duuba kan deebi'uu dhaban naannoo Somaalee yeroo ammaatiif immoo galgala kana lola hamaa ta'es bananiiti jiran. Dhiyeenya kanaaf lola isaan bananii turan irratti namoonni hedduun kan dubbachaa turan. Kana keessatti immoo mootummaan naannoo Oromiyaadhaa callisee kan daawwachuu isaa dhagahameeti jira. Lola kanaanis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa deebii takallee osoo hin laatin callisee walitti kan daawwachaa jiru. Humnoonni naannoo Somaalee immoo miseensonni paarlaamantii fi hooggantoonni biyyattii hawaasaa fi jibbansa uummata Oromummaadhaatiif qaban kan ibsanii turaniitu mul'ata. Garuu immoo liyyuu haayiliin naannichaa lola kana irratti hirmaannaa guddaa kan taasisaa jiranii fi gara naannoo Oromiyaarraa immoo hawaasni shiibiin gara isaaniitii hirmaannaa irra jiran guutuun lolaafis osoo hin taane jireenya isaaniitiifuu kan jiraachuu hin dandeenye meeshaa tokko osoo hin qabne taanii lolaa jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Humnoonni kun immoo lola ergaaniif bananiifis guyyaadhaan guyyaa irratti tarkaanfii lafa Oromoo irratti fudhatan barbaannaa lafaatiif waan deemaniif tarkaanfii jajjabaa kaanii fudhatan yaalaati jiran. Haaluma kanaatiin immoo wantoonni taa'amaadhaa turee fi kan ammaan tana taa'amaa jirus adda waan ta'eef namni Oromoo bakka jiru marattuu lafaa fi daangaa isaa akka inni beekkatuufis ni beeksisna. Haaluma kanaatiin garuutuu immoo lolli isaan eegalan kun saamiinsa lafa Oromoo irratti waan ta'eef lafti Oromoo lafa teenya kan jechaa turan deebisanii waan argachuu hin dandeenyeef daangaan Oromiyaa ammallee sarbamaadhaa waan jiruuf humnoonni naannoo Oromiyaa irra jiran deebii takkannoo dhabuudhaan callisanii daawwachaadhaati jiran. Dhiyeenya kana dirree dhawaatti intala Oromoo kan ajjeestee turte liyyuu haayiliin naannichaa har'aas immoo ilmaan Oromoo ajjeesuuf tarkaanfii gurguddaa kan fudhachaa jirtuutu mul'ata.